Dibata keessa akkaataa fuula keessaniitiin ka isin barbaachisu yeroo baay'ee fayyadamuudhaaf jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Kun yuutuuba Lolaa 3D in 1 mee kamaa dibannu kamaa dhiifnu warroota naan jettaniif jechuudha. Ilmi namaa eega nama ta'e qodaa isaa eeggachuun dirqama. Eega qodaa isaa eeggachuun dirqama eega ta'e kireema keessaa kireema nama miidhu jira, kireema immoo nama fayyadutu jira. Kan nama miidhan kireema kuma shaytaan quraana keessatti khalaqaa isaanii hanga jijjiiranitti jedhetti fakkeenyaaf ati gurraattii taate si addeessu. Bifa hin qabne sii kennu kireemonni sun gabaabumatti nama miidhu. Walumaa galatti qulqullina qodaa keenyaa eeggachuudhaaf fuulli keenya daa'imummaa isaa qabatee akka yeroo dheeraadhaaf nu turu gochuudhaaf fuula keenya qodaa daa'imummaa akka nu turu yoo barbaaddanii warroonni aanan argachuu dandeettan qarruu aananii ganama dibadhaa. Qarruu aananii daa'imaan makaatii dibadhaa yookiin qarruma aananii qofa dibadhaa. Naamanaa ni argitanii wanni isaa jijjiirame isaanii. Sawwarri hin arganne immoo dhadhaa salbaa yookiin immoo dhadhaa lagaa san mana keessatti yeroo baay'ee fuula daa'imummaa san namaa tursiisa. Ka biraa immoo maal isin jechuu barbaadeeti seeramii moischuraizerii fi kilenzarii sanskiriinii wantoota kana taayippii qodaa fuula keessaniitiin fayyadama. Warri mana yaalaa dhaqanii qodaa fuula keessanii ilaallachuu hin dandeenye biyya Arabaa fi bakka garaagaraa jirtan manumatti bishaan sirriitti dhiqadhaatii saamunaadhaan jechuu goisaa dhiqadhaa. Biyya 20 keessatti fuula keessan ilaalama isaati yoo daalachaa'ee hattaa ta'e fuulli sun dry skin jedhama. Yoo immoo zayitii as kana zayitii baase akka waan nama qubaatii dibatee kan jiraatu taate oily skin jedhama. Yoo immoo homaan tahin normal skin jedhama. Yoo asii fi as biraan qubaatii baasee kan lamaan gogaa ta'e immoo combination skin jedhama. Walumaa galatti taayippii qodaa keessanii akkasitti beektanii jechuudha. Taayippii fuula keessanii akkasitti beektan eegasii seeram waan jedhamu kana seeramii sanskiriinii moischuraizerii wanni kun almost walii galatti birrii Itoophiyaa gara birrii 12,13 ta'a. Seeram sanskiriin moischuraizer kilenzarii kan ittiin dhiqatan. Seeram jechuun gugurraacha xapxabii maalii kana namarraa barreessa. Sanskiriin jechuun immoo aduun akka nu miine godha. Moischuraizer jechuun qodaan keenya akka lallaafu godha. Kun mandaatooriitti kan isin immoo dhabuu hin qabne maalidha? Kan isin mandaatooriitti mana keessanirraa dhabuu hin qabne sanskiriinii fi kilenzarii ammallee qabaatii waan irra ciiftan tiraasii keessan tolfadhaa. Tiraasii keessan tolfatuun qofti immoo gahaadha jedheetiin ani yaadu. Egaa tiraasii keessan tolfattan booda bishaan gahaa dhugaa. Bishaan gahaa isin dhuydanii bishaan gahaan isin dhuydan suni qodaan keessan akka sirriitti hydrate godhu nu taasisa. So kanaaf bishaan gahaa ta'e ofii keessanii fi fayyadama. Tiraas carqii irra ciiftanii sirreeffadhaa. Karaa biraatiin immoo waan fuula keessaniif isin addeessa isin jedhee namni keessaa kireema nama addeessu jedhee namni fayyadamu osoo fayyadamuu baattaniiti gaariidha. Ammallee waan qodaa fuula keessaniitii walii galu qodaa fuula keessanii ilaallattaniiti malee kireemuma namni fayyadame zimmi jettanii fayyadamina. An akka jazbaa wabiibee maraa waa'ee kanaa dhufee kan isinitti haasa'uu fi fuula namaa kanatti yoo takka bade deebi'uun isaanii ulfaata. Nama hedduu fuulli isaarraa badee salphatee rakkataara. Kanaaf inni irra deddeebi'eetiin hin dubbadhaa jechuudha. Kireemoowwan maal kanaanni saamunaa fuulaan dhiqatan kana saamunaan bareedni laarochii laarochii fi seeraafi dhangaammaatti kanatti. Laarochiin kan oily skin illee jira kan dry skin illee jira.
seeraabiin haayidireeshinii yoo ka jedhu taate kan diraay iskiiniiti dihaayidireeshinii yoo ka jedhu taate jechuudha. Foomingiin immoo kan ooyilii iskiiniiti. Natti fakkaata I think yoo ni dogoggoreen beeku irra deebi'ee isin ilaala. Ammallee wanni biraa waan isiniin jedhu wantoota gaafii isinitti ta'ee fi dubatoota waa'ee isaa beekuu barbaaddan keessaa naa barreessaatii yookiin as jala naa katabaatii dhufee waan rabbi na beeksise irraa isinitti hima. Isin galee mana kana immoo subscribe godhaa, like godhaa, nama hedduu bira akka ga'u godhaa. Inshaallah mana kanatti amma booda waa'ee miidhaginaa fi wantoota kana fakkaataniin walitti fufnaa. Rifeensa fuula keessa waan isinii tolchu jechuudha. Dhimma jiruu fi jireenya bultii Islaamaa fi dubartootaaf sagantaa jedhu yoo rabbi naa laaffise TV tokko wajji gallee achirratti kan torbaaniini sagantaa dhaabbataadhaan kallattiidhaan isinii dabarsu taana yoo rabbiin naa laaffise isinis du'aa naa godhaa. Amma booda chaanaaliin kun chaanaalii waa'ee miidhaginaa qofa tahaa isin martuu akkasii beeytanii namni hedduun akka subscribe godhuu fi waan dandeettanii support akka na gootanii isin gaafadha. Yaani waan isin support na gootanii guddaa yoo jiraate viidiyoo kiyya naa ilaaluu fi like naa gochuu hanga viidiyoon dhumatutti viidiyoo aga daqiiqaa dhumaa nama naa ilaalu yeroo hunda isin galateeffadha. Waan beekuu qabdan naa hima inshaallah bururraa jalqabee yoo danda'e guyyatti viidiyoo 2 yookiin viidiyoo takka gadiin isinii dhiisa. Amma currently wanni na gaafatamaa jiru ka arrii balleessu naan jettanii inshaallah bora yoo rabbi naa laaffise waan arrii balleessuun isinii dalaga. Waan arrii balleessu jechuun hir'isuu jechuudha. Arrii umrii malee dhuftu kan hir'isu malee ka umriidhaan dhufte yaa umriidhaan dhufte ka umrii malee hir'ina meelaaniinii inzaayima meelaaniinii jedhamuun dhufuu jira. So inzaayima meelaaniinii san akkamitti akka uumamaan deeffachuu dandeenyu sanii fi kan kana fakkaatan isinii dalagaa. Ammallee ispireen tokko mataa nama goysaa ispiree mataa nama goysine ka garuu mataa nama dheeressuu danda'uun isiniif hin dalagaa inshaallah isinirraa fayyadama. Mina hima qabaatilee an dalagee rifeensa namaan dheeressu nees jalatti warri fayyadamtanii argitan naa hima hedduu waan irraa fayyadamee naallee dheeresseera alhamdulillah naallee laaffiseera alhamdulillah. Isin hoo gumarraa fayyadamuu jirtanii warri haaraa taatan immoo as jala gad bu'aatii irraa fayyadama. Inshaallah boru yoo rabbi naa laaffise waan haaraa takkaaniin isinii dhufa. Isin maraa rabbish jecha jaalladha waan na hordoftaniif waan support na gootaniif hedduu galatooma. Ji'a 3 keessatti subscriber 15,000 ol na seensistanii isin galateeffadhaa. Rabbiin isin na jaallattaniif isin haa jaalatu. Anallee nama khayrii dalagu na haa taasisu. Nagaa rabbii keessa naa jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala.